Virgie Production. Anwar. Almar? Sittem. माल ले चला था थी मालूम ये ना कुमानी nama kufalchiisa miti. Eeyyeen nama kufalchiisa. Beektaa yeroo koo keessatti gaafuma tokko illee akkatti nan qurame yaadeen beektaa miti. Addunyaan hin taane waan irratti gadhiifamatti fakkaata. Sitti dhaga'amee beekaa. Ana garuu natti dhaga'a. Onneen koo, abdiin koo, waan hundi kootu naata akka takkaan diigamee dukkanatti jijjiiramu natti mul'ata. Ni dukkana. Eeyyeen. Wanni hunduu dukkana. Homtuu mul'atu. Eeyyeen ana natti dukkana'ee jira. Garuu garam deemee dhokadhu. Waan hunduu akkana. Abdiin hin jiru. Jiruunis hin jiru. Ishiinis dukkana qofa. Ani garuu jira. Dukkana addunyaa keessan dararamaan jiraadha. Eeyyeen dukkana. Dukkana qofa. Yeroo tokko waan kana naaf kenni. Hoda kun waan kana keessa jiraachuu bare. Galata. Nan galateeffatin.
waan kana keessa jiraachuu shaakal gaaf tokko hundu bilisa faana waan kana keessa Hawwi bareedduutu maal na jalaa taate maaloo akkana hin ta'in akkana taate yommuu si argu hawwiin durii waan si keessatti duute natti fakkaata. Hawwi ati bar shamarree baay'ee jabduudha akkana hin ta'in. Shamarree jabdu ani bar ergan du'ee tureera. Beektaa maal keessa akka hin jiru yoo of hin beeku. Kiyyoo jaalalaa summiin guutamee keessatti nuuf argaa jiru. Summiin kun immoo suuteen naannaa ajjeesu natti mul'ata. Hawwi maaloo akkas hin jedhin wanti hundumtuu yeroo isaa eeggatee ni sirra'a. Atumtu of tasgabbeessi. kanatti na mudditan na dhibbistanii bar nakumaani garooti kanatti na mudditanii amte hawwi maal taateeti akkana taate si argeen beeku bar ani kanan hin beekne wantummaa jira maaliif calliftu dubbadhaa malee hawwi maal taateeti mucaa gara dhawasan bar hiriyaa kokkatti raajishee hojjete malu jaran na dhibbisaa jirtu bar mucaa gara dhabaan kami eenyu dhanni Timo maali dhaati immoo kannaan jettu hawwi maal taateeti maaf fagotanii natti nimtan utun akkas jaalattu utun akkas ta'uufi garuu maaluma isa godheetan kan inni akkatti raajin hojjetu maalan isa godhe balleessutti koo maali garuu maalan godhe maalan balleesse eenyudha naaf yaadidha akkanan godhi otoo si jaallu nan gatiin beeki koo maaloo dhiisi beeki maaloo isi natti godha Ministira ta'e boonu barbaada ani garuu san dhiisu fidi bilbila sanaa kennime sagal kaasi sin jedha Hello maqaaf yoo silaalan nama gaarii fakkaata atis dhiira taatee boonu barbaadda wannan si hin beekne sitti fakkaatin akkamitti fakkeessitee ishee harka kee galchite hin beeku garuu akkamitti akka hiriyaan kee jaalatu osoo beektu ati garuu fakkeessitee seentee onnee lachuutu miti nama si ilaaluuf kan homaa hin beeknee fi nama gaarii fakkaata ati garuu nama akkamiitiin lammata hawwii cinaan gahin ati eenyu abbaa kee taatetti kan akkatti natti dubbatu sirriitti as beek ati qulqulloof gootee anatti libbachuu barbaadda Eeyyeen ani fakkeesse ani garuu riyaa koo kanan gadi jaalalaaf jedheeta ati garuu inaaf hanqabamte hiriyaa kee irratti waan dalagde jedheettan beek maaf randeem naniisa naniisa
Maaloo na dhiisa. Tati, wanti sin jedhe jira? Fulli kira jijjiirame jedheen. Miti, maal sin jedhe? Maaloo natti himi? Maal sin jedhe natti himi maaloo? Maal sin jedhe? Garuu deessi. Ani carraa dhabeettidha. Na ilaali mee? Maal keessa akka hin jiru iyyuu hin beeku baadha. Maalan ta'aa jira garuu? Maal keessan seenaa jira? Maalan ta'aa jira yaa? Hawwiitu, ati moo wanta akkamii taasoftaa? Kan ta'e ta'eera. Amma gara furmaata deemudha. Ati moo siree hin jirtu maal taateeti? Wanti siin jedhe jira? Sirriitti iyyuu dhisi. Bilbila koo naaf kenna. Hello tola. Nagumaani garuu kan akkasitti mudditee na waamte. Nagumaani. Garuu waa tokko si gaafachuu barbaade. Tole, na gaafadhu. Rakkoon qabu. Waa'ee hawwii si gaafachuuf ture. Hiriyoonni kee garuu maal ta'aniiti? Kana ishee godhan. Waa'ee naafiti moo waa'ee beekinaa haasofsiisuu barbaadde? Waa'ee lamaanitu. Maal ta'aniiti garuu? Miira micayyoo barbaayee miidhan. Wanti kun anaafu bitaa natti galee jira. Lamaanuu ishee jaalachuun isaanii baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Wanti si ajaa'ibu iccitii lamaan isaaniitu anatu beeka. Lamaanuu anatti himatu. Wanti si dinqu immoo naafin akka beekin ishee jaalatu hin beeku ture. Beekinis akka naafin ishee jaalatu hin beeku. Lamaanuu waa'ee kanaa natti himatu. Garuu guyyaa tokko akkas ta'e. Waa tokko isinitti himu? Arra wanta keessa koo jiru hundaan dhugaasuun qabu. Maaliin hiriyaa koo wanti hanga ammaa nutti himne garaa ol dhokfachuu eegalee jechuudha. Hiriyaa koo baay'ee si jaalladha. Waa tokko sitti himu? Arra baay'ee gammadee jira. Nama wayii jaalachaa jira natti fakkaata. Maal? Jechuun maaloo haasaa kana dhiisaa oduu jijjiira. Dhiisi nutti haa himu. Beekii maalidha nutti himi? Dhiisi maal si godha? Macheeta akkasitti haasaa. Naafi! Ati bara naaf oolmaa guddaa naaf oolte. Osoon hin beekin immoo oolmaan siif oole maalidha? Oolmaa jaalala. Anumti moo? Eeyyeen hiriyaa koo. Sanuu hiriyaa kootiif oolmaa jaalala. Baay'ee nama gammachiisa. Waan hundumaafuu baay'ee si galateeffadha. Naafi! Oo hiriyaa koo. Hawwii bar baay'een jaaladha. Anis baay'een jaaladha bar. Tola ati yoon jaalattu? Hin jaaladhu. Aboo maal taatan? Moo dhugaatii dhugdan kanatu akkana sin godha? Siin garuu si dhukkubaayi. Maal odeessaa jirtu? Miti tola. Dubbachuun qabaa. Keessa kootti qabachuu hin dandeenyes si maaliif siin galle?
tola maal taate si maaltu akkana si godha gammachuun hiriyaa keenya gammachuu keenya nutti himu beekii nutti himi onni nu rarraasaa jirti Naafiko. oo hiriyaa koo Jalalli kan koo garuu addaadha. Hawwii baay'ee jaaladhe. Ishiin kan koo qofa akka taatuun barbaada. maal hiranaaf deebime Ejeen hiriyaa koo. Ishiin kan koo taate umurii koo guutuu akkana waliin jiraattuun barbaada. Kun hundummoo kan ta'e sababa keetiin waan hundumaafuu baay'ee si galateeffadha. Hiriyaa koo waan aan jedhi kaa homaan aan hin jettu. nama gammachiisa tola ati hoo gammanne Gammadeera. Gammachuun hiriyaa keenyaa bar gammachuu keenya. Ani baay'ee gammadee jira. Kaa maaloo iddoo kanaa deema. anis baay'een gammade Deema? ishiinis kan kee hin taati homaa yaaddee Tole hiriyaa koo. Maaf jiraadha. kan isaan taate miti tola Hawwiin kan koo hin taati. Kaa maaloo adeema. Mudannoo akkamitti garuu? Tole. Amma naaf hin eessatu. Naaf hin bakka jiru hin beeku. Hin beektu? Beekin hoo? Beekinis bakka jiru hin beeku. Yaa Waaqayyo, maalis jedhu garamis deemu utuu lafti baqaqxee na liqimsitee maal ta'a? Ishiin kan koo hin taane yookiin hiriyaa kootti nafa. Garuu maal godheetan kun hundi narratti ta'a? Maal godheetan? Maal balleessitan? Maal balleessitan adaba? Jaalala koo waan hin qabneef moo jaalala onnee kootti yeroo dheeraaf keessa kootti ukkaamsee waan hin qabadde? Akkam godhu? Maal godhu? Ay naafi. Afachu garuu maayid afas dhaabban. Maaliif bakka wayii deemnee bunan dhugu? Eeyyee adeemu. Ana qaamni koo dadhabeera. Eeyyee. xiqqoo haa turre har'a micayyuu baay'ee nama ajaa'ibdu waliin walitti barsiisa Maal? Ati immoo erga yoomii jalqabeen namaa wal barsiista. Moo dabarsitee anaaf laachuu barbaadde? Waa'ee isaa beekta miti. Yoo ta'u micayyuu fungoo eettaati. maaloon qoosira dhugaan siniin jedhe bara micayyuu baay'ee nama ajaa'ibdu ani garuu jaaladheera na amanaa isinis hin jaallattu sanuu bar iddoo daldalaa qabdi Oo naman. Ati oduun kennu. Maaloo amma adeemu. Dhiisi xiqqoo haa ta'u. Ani micayyoo tana amma narkutti jarjareera. Micayyoon akka taasisuuf tana ilaallee adeemnu wayyuu haa? sinitti immoo innaashin dhufte qoosaan taane qoostanii ana waliin akka waliin dhabne Qoosaa jedhee. Bishaan kun maal ta'e? Jaran. Maal taate? Ija kooti moo abjuudhaan?
Micayyoo kana akka hin taane kan inni wal sin barsiisan hojjette. Eeyyeen ishiidha. Miila alakkatti ishiin bareeddu. Eessatti ishii barte garuu? Pa! Eessa baakeetii ishii barte garuu? Eessatti akkan ishii bare yeroo biraan sitti. Amma ishiidha nan wal sin barsiisa. Jaalattee tollu barsiista. Beeki. Ilaali maaloo. Bareeddu. Baay'ee bareeddu. Ishiin kan akkasitti bareeddi. Yaadi hiriyoonni ishee akkamitti akka bareeduu danda'an. Ati immoo daftee murteessite. Amma callisi dhufaa jirti. Isgaa jirti. Callisi. Galata Rabbii nagum. Takkam naafiko. Jira galata Rabbii. Har'ammoo bifa adda ta'een sirraa bareedeera. Eeyyeen baay'ee sirraa bareedeera. Walaa baru tolaan jedha. Hiriyaa dhugaa naafiti. Yeroo mara waa'ee kennutti maa ture. Garummoo akkasitti bareedda jennee yaanneen beeknu ture. Dhugaa dubbachuudhaaf wanta wal barreef baay'ee gammadeera. Anis waan si bareef gammadeera. Inni immoo hiriyaa kiyya jiru biyya keessatti iddoo guddaa kennitudha. Wal bara. Beeki. Hawwi. Waan si bareef gammadeera. Beeki wal gallakkisaatiin adeema. Ifama si qabe miti. Lakki. Hin qabne hin hiite malee akkamii tushaasii fi du'ii akka sirriitti hiitu jechuudha. Isin garuu akkam nagaa keessan miti? Akkamii wanna kana shaayee buna osoo jajjaasuufne maal sinitti fakkaata? Eeyyee akkas wayya. Anis otoo akkas ta'e natti tola ture. Garuu yeroo biraa har'a naaf hin hojjetu. Eeyyeen yeroo biraa bal'inaan taphan amma adeema. Garuu aldaraa akka. Rakkoon qabu. Guyyaa biraa wal agarra miti. Yoo barbaadan immoo baasitoobii biratti mana kosmootiksii qabdi. Achiin naa dabartan nagaa gaafachuu dandeessa. Dhugaa moo baay'ee nama gammachiisa. Akkami garuu wannaa naaf ta'uu hin qabdu. Mucaana namaa jechuuf. Sitti chaapistikii jettee akka nu gobachiif. Maal? Kan amma dubbatte qoosaadha moo? Kuni homaa naman kofalchiisu tole. Yeroo biraatiif garuu qoosufani jedhu nutti ni tole. Akkasii kofallu jechuudha. Ga'e sin takka eegallaan hin dhaabdanne. Nagaan oolaa. Booda wal agarra. Tole. Lafa gaarii oolaa. Gurba? Deemi waliin. Deemi. Baay'ee bareeddi garuu kan keetii miti. Maal godhu? Akka maali? Ani kanas hin jedhu mi'a sin jedhe san garuu akkam naaf goote. Argadheera. Amma deemnee fudhachuu qofannaaf. Qarshii qabdeettami? Qarshii hin qabe deemnee fudhatu. Isa dura garuu beektamidha. Ichi kee baay'ee bareeda. Oo, ati immoo nan qaanisi hamma amma bara dhimmaan si bira dhufu haguugiin jaana barbaachisu isaan oolu. Ta'uu waan naan dinqisiifachuu keetiin itti kopha kuuseeti. Haa ta'u akkasitti.